Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree OJMCti. Dirree OJMC keenya har'aatiin ammoo oduu fi odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa kan isinitti himnudha. Oduu fi odeeffannoo ispoortii har'aa ammoo kan isinitti himu Lalisaa Dabbabaati. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa leenjisaa isaa Siyyum Kabbadaa hari'e. Boordiin kilabii kubbaa miilaa magaalaa Adaamaa taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kana 24 darban irratti hundaa'uudhaan gama bal'aa gaggeessee tureen leenjisaa isaa gaggeesse. Murtoon kun kan darbee dandeettii fi cimina kilabichaa daraan cimsuuf akka ta'e boordichi ibsa isaatiin beeksiseera. Kanaanis kilabichi hanga leenjisaa haaraa ifoomsutti akeekkachiisa dhumaatiin ittaantonni leenjisaa Daawit Taaddalaa fi Daawit Abtaamuu leenjistoota yeroo ta'anii akka itti fufan ifoomseera. Xumura irrattis kilabichi tajaajila leenjisichaa hanga ammaatti kennaa tureefis galateeffateera. Oduu biyya alaatiin ammoo Pirimeer Liigii Ingilizii torbee 31ffaatiin Manchester United qabxii yoo qooddatu Liverpool fi Chelsea injifataman. Manchester United dirree isaan alaa Bournemouth waliin kan taphatee goolii 2-2 xumure. Daqiiqaa 78tti kaardii diimaan Harry Maguire kan dhabe Manchester United qabxii qooddachuu danda'eera. Gama biraan carraa hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu bal'ifachuuf kan taphatee Liverpool Brighton mo'ame. Brighton goolii Daanii Welbeek 2 galcheen kan injifate yoo ta'u goolii mo'atamuu jalaa isaan hin bararree Liverpooliif kan galche Milo Kerkezi. Bifuma wal fakkaatuun carraa Champions League Awurooppaa bara dhufu argachuun kan taphate Chelsea Evertoniin 3-0 mo'ame. Beetoon daqiiqaa 33 fi 62 irratti goolii 2 yoo galchu Nijaayeen daqiiqaa 66 irratti goolii 3ffaa Evertoniif galchee jira. Taphoota arfan darban keessatti Chelsea walittaansuudhaan injifatameera. Fulaan Barnilee waliin kan taphate 3-1 yoo mo'u halkan sa'aatii 5tti Leeds United Brentford waliin kan taphate 0-0 ba'uudhaan qabxii qooddachuu danda'aniiru. Tapha biroo Newcastle dirree isaa irratti Sunderland mo'ame. Goolii mo'atamuu jalaa isaan hin bararree Newcastle 1 galchanis Sunderland immoo goolii 2 galchuun injifachuu danda'aniiru. Newcastle yeroo darbee Champions League Awurooppaa irratti goolii hedduu Barcelonaan mo'amuun isaa ni yaadatama. Gama biraatiin Pirimeer Liigii Ingilaand irraa gadi bu'uuf kan eegamu Tottenham 0-3 Nottinghaamin mo'ame. Tottenham tapha darbeen Anfielditti Liverpool waliin qabxii kan qooddate tapha torbee 31ffaan goolii Igor Gibbs-White fi Ayooniin Nottinghaamiif galchaniin injifatameera. Tapha birootiin Aston Villaan 2-0dhaan West Hamiin injifatame. Taphni eegalee daqiiqaa 15tti Maakingiin goolii jalqabaa yoo galchu boqonnaa booda daqiiqaa 68tti Witikas goolii lammaffaa Aston Villaaf galchuu danda'eera. Aston Villaan garaagarummaa Manchester United waliin qabu gara qabxii tokkotti dhiphiseera. Gabatee Pirimeer Liigii Ingilaandiin Arsenal qabxii 70 tokkoffaa, Manchester City qabxii 61 lammaffaa, Manchester United qabxii 55 sadarkaa sadaffaa, Aston Villaan qabxii 54 sadarkaa arfaffaa irratti yoo argamu, West Ham, Burnley fi Wolves kilaboota wal duraa duuban sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Oduu keenya birootiin Manchester City shaampiyoonaa Karabaa'oo ta'e. Tapha xumuraa waancaa Karabaa'ootiin Manchester City 2-0 Arsenal injifachuun shaampiyoonaa ta'e. Taphni xumuraa waancaa Karabaa'oo Ingilaandi kun istaadiyeemii guddicha Ingilaand Wembileetti kan gaggeeffame yoo ta'u, Oreeliin gooliiwwan injifannoo Manchester City 2 galchuu danda'eera. Manchester City waancaa Karabaa'oo Ingilaandii yeroo 9 fudhachuun Liverpoolitti aanee sadarkaa lammaffaa irratti argama. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan geeba 19ffaa kan injifate yoo ta'u kana keessaa geemni 5 kan Karabaa'ooti. Daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoo ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.